Filiphoosi amantoota wajjiniin gaafa baqatee gara Samaariyaatti gabbu'ee biyya sanaaf ba'aa hin taane amantootas ta'e innis biyya sanaa fi aara galfii ta'an malee. Wangeela Kiristoos isaanitti gaafa inni lallabee dhukkubsataan hedduun dinqiin garaagaraa ta'e dhukkubsataan hedduun fayyee biyya sanatti gammachuu guddaatu ta'edha. Uummanni naannoo sana jiran baay'ee gammadanidha. Ilaala waamamee deemee miti namichi kun tajaajilaaf waammatanii jennaa miti. Karaadhuma jira miti lubbuu isaa oolfachuudhaaf gira mangad sa'iidhaan baqateedhuma achi sadaqe garuu sababa isaatii fi sababa amantoota itti baqatan sanaa fi nagaaf gammachuutu ta'e biyya sanaaf gammachuu guddaatu ta'e gaddi isaanii gammachuutti gedderamee fi dhukkubsataa isaaniif fayyee fi naafa isaanii diriiree fi waan isaan godhan wallaalati bakka gammachuu keessa ba'anii. Nu garuu bara keenya kana fudhadhee yoon ilaalee waamamnee iyyuu jechuudhaan kottaatii nu tajaajilaa kottaatii nu boqochiisaa jedhanii guyyaa sadiif nu waamanii guyyaa sadii nu keessummeessuu yoo amma dadhabamanitti kanan nyaadhuu kanan dhuguu sanarran taa'uu kanarran jedhanii ibiddarra ka'anii waldaa kiristaanaa ibiddarra ka'anii uummata ibiddarra ka'anii ittuu ba'aa ta'anii ittuu dhukkubatti ta'anii naafa diriirsuu silaa maali ittuu naaffisanii ittuu dhukkubsachiisanii deebi'anii galu tajaajiltoota kan jedhaman baay'een isaanii har'a Waaqayyo gooftaan sammuutti nu adeebisu maleetiin jedhame. Ela ani maalani naaf beektu sababa koo namni tokkoon gaddiin jedheman sababa gammachuu naa godhu gooftaan lafan ejjedhu biyya haa gammaduun jedheman lafati ejjettu lafati dhaqxume nagaan haa ta'uun jedheman. Namoonni tokko lafa isaan ta'anii ibiddatu boba ibidda gaddisiisanii nama gaafa nagaa gaafatan gaddisiisanii waraananii dubbiidhaan tajaajiltoota akkasiitu guuteera beektu Waaqayyo sababa gaddaa siin godhin sababa gammachuu si haa godhu lafati dhaqxu haa gammaduun jedheman diina keeyyumaan ta'in haa gammadu sababa kennamti. Ani kanan hawwee kanan inaafe dhugaan isiniin jedha bakka Filiphositti kanan itti naafeenaniin isiniin jedhama Waaqayyo gooftaan akka isaa sana nu haa godhuun jedheman. Waaqayyo sinaa eebbisu viidiyoo kana hiriyoota keessaniif dabarsaa eebbifama Waaqayyo sinaa eebbisu barri keessanaa eebbifamu.